Konjiraatee jiraanni andamtaa kiyyaan turre sana. Baay'ee dhiphatanii konkolaataa kan kee fudhattee deemuu dandeessuudha. Baakisteejii karaa ittiin baatu miliyoonii maddaarashi gaafa deemu namoonni qawwee qaqqabatanii dhaabbatan arge waraana federaalirra. Sambooda nama Toofik jedhamu amma protokoola namicha ministeeraa ta'u beeku. Inni yeroo sana ijoolleen gaardota sana mucaa hoogganaa ture takka. Akkasitti jarri gaa akka dabarsanii na kennan bilbilaan rakkisaa akka turan qaama amma jijjiirama kana hoogganaa jiru kana yeroo sanatti aangoo irrattis waliin baane agartee yeroo sana yeroo hamaa ture yeroo riskii ture dabarsinee hin kenninaa irratti lola hamaa ture erga uummanni bahee VAT jarri lammaafaa Abiyyi fa'aa adda gaggeessaniin booda waraana na qobaatti na hambisanii VAT lamaan fudhatanii na gala. Kasi dinqu keessa karaa boolee Mikaayilii kana na fudhatanii ce'an. Si mursiisuuf jechuudha. Yaa waan ajaa'ibaa mursiisanii na fudhatanii badan bara. Makiinaa qulfisna irraa fudhataman biraatti kenname waan hamaa ture. Yeroo sanatti wanti dhalate dhugaan jiru kan. Maal wanni isaan haasan warri ijoollee irra maal dhagee taksinii dhufedha. Ijoolleen numaayyuu mucaa Tasfaayee jedhamu tokko jira amma maqaa abbaa isaa Tasfaayee inni akka beeku dameetu ta'a. Ijoollee Oromooti ijoolleen suni numaayyuu na dudduuba dooniin fa'a ture. Sibiiliidhaan uffatanii direesii fa'a. Almost amma waraanni hin banama jedhee eegaan ture. Reediyoo gochaa ture. Makiinaan hordofuu yeroo kate meetira akkasiirratti rukutaa fa'a waliin gochaa turan. Parpasli si qabuuf dhufan jechuu isaan. Isaan na qabu maammaa dhufan jaratu kennuu dide. Good. Hojii hojjechuun fakkeenya madaraka irra cabsitee waan garii nagar laayif irra dabar. Targeetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessaa kaate jetta warruma qaama mootummaa keessaa baate maallaqa walitti buusanii sarpiraayizii na gochuu. Kaayaan si duub jirtu gaanii yoo yaadu tarii warra mormuuf itti fakkaachuu danda'a. Maaliif jennaan waan hin callisu fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kan qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a. Kamormu keessa sinjira, kabiyya bulchuu keessa sinjira. An kana sirriitti quba qaba beekta. Garuu dantaan ta'in qabuufaan isoo mootummaan hooggantu kana keessatti artiistii gameeyyii jira beekta. Ka sagaleen ajaa'ibaa biiftuu Oromiyaa keessa jiru, burqaa burraayyuu jiru. Hawwisoodhuma mootummaan akka aadaa fi turizimii of jalatti qabatee ittiin gaafate. Riiskiyaan yeroo jalqabaatti kan fudhatee sun hamaa ture. Beekta ani namattuu hin hiriyoonni kiyyan beekani. Ati warraan kiyyan beektu ati aada warraa kiyya ulfa ji'a torbaatu garaa jira. Kan daa'ima immoo kan wabiin waggaa 2.5. Inni nu gaana agartee riiskii kana dhaabbitti du'umanna. Duudanda lafaasin beessa waan akkana wandoollee kan tolcha dhaamatteedhaan dhuguma. Jechuun hiriyaa kiyya keessaa mucaa Ingilii Cimsaa ka jedhamu jira. Inni hin beeka beekta. Jechuun akkuma qoosaa godhee ittiin waan ani kuma siin jedhe sana yaalaa kana deddeebi'ee hojjechuu dhufe kana manatti ijaara jedhee lafa dubbite tokko jira. Alaga kiyya isaan yoo waan akkasii uumame kana godhee an qaama kiyya dhiqadhee rifeensa ofirraa ciree qaama fi guutuu dhiqadhee an bilisoomin jiru. Bilisoomin miti hin jiru. Kanaan duras intarvii dajanee faana haasofne irratti dubbadhe. Mooneerra eenyuun TPMFin mooneerra amantus amanuu baattus. Daninnatiin wayyaanii Finfinneerra makiinaa naani oofu taargaa wal fakkaatu silvarii kalarii wal fakkaatu isaan nu hordoftee sadii taate kan boqoste. Komishinar Dachaasaa Biqimaa amma komishinar jeneraal mangaagaa wayyaanii keessaa kan na baase isa jara kana ka qabe daninnatoonni kun alaabaa baa'oo qabatanii boru akka jeequmsi ta'u waraqaa barreeffame paamfileetii qabatanii kaan hin facaasa halkan walakkaa kaan alaabaa baa bilisummaa Oromoo fannisa kaan footoo kaasa taargaa makiinaa fi jara yoo kana qaban barsana Muktaar Kadditu Sammaatee Oromoo abamtee asii seetaappii jalummaan naannoo Oromiyaas hin beeka daninnatichi hin beeka Dooktar Abiyyi Ahmed gadeer gaaffii Oromoon deebisnee waan tokko
Saayikooloojii Oromoon eegne waan ta'e. Miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo eegsisne waan ta'e. Inni Oromoo miti waan biraati. Daawud Ibsaan Jaal Daawud Ibsaan bara hooggansa isaa addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan ta'e. Hooggansa